Akkam jirtu daawwattoota Gammee Miidiyaa odeeffannoowwan gaggabaaboo guyyaa irraan isinitti himaa oduu keenya jalqabaatiin Itoophiyaan gama sadarkaa malaammaltummaan biyyoota addunyaarraa 99ffaa taate kun immoo Itoophiyaa keessatti malaammaltummaan akkaan hammaatee jiraachuu isaa agarsiisa. Dhaabbanni idil addunyaa Tiraanspaarensii Intarnaashinaal jedhamu dhimma kanarratti gabaasa baaseera. Gabaasni dhaabbatichaa maal jedha? Gabaasa bal'aa dhageessuu haga dhumaatti na waliin tura. Oduu keenya gama biraatiin immoo Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp seerri haaraa lammummaa dachee US keessatti dhalachuu qofaan argamu akka haqamu taasise. Ajajni pirezidaantichaa kun immoo maatii baqattootaatti yaaddoo guddaa uumeeras jedhamaa jira. Dhimma kanas bal'inaan dhageessu. Egaa daawwattoota Gammee Miidiyaa oduu keenyarraa keessatti dhimmoota amma isinii kaasee fi kan biroo kan dhageessan ta'a. Warri chaanaalii keenyaaf haaraa taatan laayik, sheer, sabiskiraayib gochuu hin dagatina. Amma gara bal'ina oduuttan darba. Oduu keenya jalqabaatiin Itoophiyaan gama sadarkaa malaammaltummaan biyyoota addunyaarraa 99ffaa taate. Dhaabbanni idil addunyaa Tiraanspaarensii Intarnaashinaal jedhamu kan sadarkaa malaammaltummaa gamaggamuun biyyoota addunyaatiif sadarkaa kennu bara 2024 keessatti Itoophiyaa sadarkaa 99ffaarra kaa'e. Dhaabbatichi sadarkaa malaammaltummaa biyyoota garaagaraa keessa jiru gamaggamuun qabxii gadi aanaa hanga 100 kenna. Biyyi tokko qabxii gadaanaa 100 argatteera jechuun malaammaltummaarraa guutummaattiyyuu bilisa ta'eera jechuudha. Dhaabbanni kun Itoophiyaaf qabxii 37 kennuun biyyoota addunyaa 180 keessaa sadarkaa 99ffaarra kaa'eetu jira. Akka ibsa dhaabbata kanaattis biyyoonni qabxiin isaanii 50 gadi ta'e biyyoota malaammaltummaan keessatti heddummateedha jechuudhaan Itoophiyaan qabxii 37 waan qabduuf biyyoota malaammaltummaan keessatti akkaan heddummate keessaa tokko akka taate eereetu jira. Gabaasa dhaabbatichi baasee akka agarsiisutti Itoophiyaan bara darbee 2022 keessa qabxii 38 argachuun sadarkaa 94ffaarra kan turte yoo ta'u bara 2023 immoo qabxii 37 argachuun sadarkaa 98ffaarra turtee jirti. Baranas qabxii tokkollee osoo hin fooyyessin sadarkaa tokko gadi bu'uun 99ffaa taateetu jirti. Bara kanas akkuma baroota darbanii biyyoonni saharaan gadi jiran parsantii 90 qabxii 50 gadi argachuun tarree biyyoota sadarkaa dhumaarra jiran keessatti argamu. Biyyoota saharaa gadii keessaa Eertiraan qabxii 13, Soomaaliyaan qabxii 9, Sudaan qabxii 8 biyyoota madaallii kanaan qabxii gadi aanaa argatan ta'aniitu jiru. Biyya ollaa Itoophiyaa kan taate Keeniyaan ammoo qabxii 32 argachuu addunyaarraa sadarkaa 121ffaa qabatteetu jirti. Kanneen qabxii gaarii argatan ammoo Siisheels qabxii 72 fiduun, Keepvaardeen qabxii 62 fiduun, Bootsuwaanaan qabxii 57, Ruwaandaan qabxii 57 akka argatan gabaasni Tiraanspaarensii Intarnaashinaal kun ni agarsiisa. Sadarkaa idil addunyaatti immoo Diinmaark qabxii 90 argachuun akkuma bara darbee ammas sadarkaa tokkoffaa argatteetu jirti. Ishee taansee Fiinlaandii fi Siingaappoor sadarkaa itti aanan qabataniitu jiru. Kanneen qabxii gaarii argatan ammoo Siisheels qabxii 72, Keepvaardeen qabxii 62, Bootsuwaanaan qabxii 57, Ruwaandaanis qabxii 57 akka argatan gabaasni Tiraanspaarensii Intarnaashinaal kun ni agarsiisa. Sadarkaa idil addunyaatti Diinmaark qabxii 90 argachuun akkuma bara darbee ammas sadarkaa tokkoffaa argatteetu jirti. Ishee taanuun Fiinlaandii fi Siingaappoor sadarkaa itti aanan qabataniitu jiru. Biyyoonni qabxii 50 gadi argatan rakkoo malaammaltummaa hammaataa kan qaban ta'uu kan hiree dhaabbatichi biyyoota addunyaa keessaa gara parsantii 70tti kan dhiyaatan qabxii 100 keessaa 50 gadi kan argatan ta'uu ibseetu jira. Biyyoonni 32 bara 2012 irraa kaasee walitti aansee qabxiin isaanii gadi bu'eeruun malaammaltummaan sadarkaa addunyaatti dabalaa jiraachuu gamaggamni bara 2024 argisiiseetu jira. Akka addunyaatti qabxiin giddu galeessaa immoo 43 ta'uu dhaabbatichi ibseetu jira. Sirni akka aangawoota to'atuu fi haqummaa mirkaneessu yoo ijaarame malee malaammaltummaan rakkoo hawaasaa ta'uu kan itti fufu ta'uu dhaabbatichi guutummaan guututti addeesseetu jira. Egaa daawwattoota keenya malaammaltummaan Itoophiyaa keessatti akkaan hammaataa ta'uusaa utoo dhaabbanni kun ibsuu baates waan uummata jalaa dhokatu miti. Amma oduu biraattan darba. Oduu keenya kan biraatiin Pirezidaant Doonaald Tiraamp seerri haaraan lammummaan dachee US keessatti dhalachuu qofaan argamu akka haqamu ajaja dabarsanii. Ajajni isaan dabarsan kun immoo maatii baqattootaatti yaaddoo guddaa uumeetu jira. Ajajni Tiraamp kun seerota waggoota 160 turee fi heera US 14th Amendment jedhamuu fi namni kamuu US keessatti kan dhalate lammii US ta'a jedhu fudhatama dhabsiisuuf jira. Tiraamp duula godaantota irratti eegalan jabeessuuf ijoolleen godaantotaa lammummaa US akka hin qabaanne gochuudhaaf adeemu. Seerri haaraan kun godaantota seeraan ala dachee US keessa jiran yookiin viizaa yeroo gabaabaa argatanii seeraan achi jiran ni ilaallata.
Yaadni uummataa marseen kolleejjiin hojjetame dhimma kanarratti Tiraampiin mormuu caalaan ni deeggaru jedha. Kana jechuun uummanni Ameerikaa keessa jiran hedduun isaanii dhimma kanarratti Tiraampiin deeggaru. Dhimmi kun garuu baqattootaaf yaaddoo guddaa ta'etu jira. US biyyoota 30 addunyaa irratti seera akka kanaa qaban keessaa tokko yoo taatu, biyyoonni kun daa'imni kamuu daangaa isaanii keessatti dhalannaan maatiin lammummaa biyya kamiituu yoo qabaatan daa'imni lammii biyyattii ta'uu ni mirkaneessa. Faallaa kanaan biyyootni Eeshiyaa hedduun Awurooppaa fi Afrikaan gariin seera hidda dhalootaa yookiin right of blood bu'uura godhatu yoo hojiirra oolchan, biyyoota kanneen keessatti lammummaa kan argatan iddoo dhalatan irratti hundaa'uun osoo hin taane maatii irraa dhalatan irratti hundaa'uunidha jechuudha. Biyyootni kaan ammoo seerota lamaan olitti ibsaman hojiirra oolchuu maatii hayyama jireenyaa dhaabbataa argatan irraa ilmaan dhalataniif lammummaa ni kennu. Ajaja haaraa Tiraamp mallatteesseen booda isteetotaa fi magaalota dimookiraatotaan bulan falmitoota mirgaa fi namoota dhuunfaatiin himannaawwan banamaniitu jiru. Abbootiin murtii 2 haadholii 5 ilmaan isaanii lammummaa dhabuu morman cinaa dhaabbataniis jiru. Ogeeyyiin seeraa hedduun Doonaald Tiraamp ajaja baasuun mirga iddoo dhalootaan lammummaan argamuu haquu hin danda'an jedhanii amanu. Dhimmichi mana murtiitiin deebii argatas jechaa jiru. Ogeessi seeraa Yuunivarsiitii Virjiiniyaa mana barnootaa seeraa tokko kun wanta inni ofii murteessuu danda'u miti jedhees dubbatee jira. Ajajni kunis mana murtii bira waan ga'eef ammatti hojiirra oolee hin jiru. Oduu keenya biraatiin mootummaan namoota kirkira lafaan qe'ee buqqaan bakka biraatti jijjiiruuf yaalus horsiisee bultoonni ni didanii. Kirkira lafaa irra deddeebiin naannoo Affaar godina Awwaash Faantaallee keessatti mudate hordofuun horsiisee bultoonni qe'ee buqqaanii aanaa Ambaaraa kaampii Daayidoo keessa turan gara bakka biraatti geessuuf mootummaan yaalii godhus horsiisee bultoonni fedhii akka hin qabne ibsanii nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka hin dhaamne kan gaafatan jiraataan aanichaa tokko Addis Istaandarditti akka himetti koomaandi poostiin mootummaan naannichaa hundeesse horsiisee bultoota kaampii Daayidoo turan gara kaampii haaraa Addis Raayii naannawaa Awwaash Arbaatti hundeeffametti jijjiiruuf yaalii taasisuu himanii namoonni koomaandi poostichaa fi jaarsoliin nu haasofsiisuuf torbee darbe dhufanii turan kan jedhan ammas naannoon sun balaadhaaf saaxilamaa waan ta'eef gara kaampii haaraa Awwaash Arbaatti akka jijjiirramnuuf nu gaafatan jedhan jiraataan kun. Haa ta'u malee horsiisee bultoonni kun naannoo amma qophaa'eera jedhame kana jiraachuun mijataa miti jechuudhaan didanii jiru. Bakka amma jirru Daa'idootti lagni Awwaash qaxxaamuraa burqaawwan hedduutu jira. Kun ammoo loowwan keenyaaf iddoo bareedaadha. Lagicharraa bishaan argatu naanna'anis nyaatu jechuudhaan bakka amma dhaqaanuun jedhan kana kan deemnu taanaan garuu loowwan keenyaaf rakkisaadha jechuudhaan ibsaniitu jiru. Iddoon amma jirru balaadhaaf saaxilamaa waan ta'eef iddoo haaraa Awwaash Arbaa jedhamutti akka deemnuuf nu gaafatanii achitti lagni hin jiru, mukni dhaabbate tokkos hin jiru, horii keenya eessatti nyaachifna jechuudhaan haala jiru ibsaniitu jiru. Horsiisee bulaan Addis Istaandard waliin turtii taasisan kan biraa akka jedhanitti iddoo akka qubataniif gaafataman Addis Raayii jedhamu kanaan dura akka beekan eeruun naannichi naannoo wanti tokkollee achitti hin argamnee fi rakkisaa akka ta'e dubbatanii jiru. Iddoon kun Awwaash Arbaa gaditti argama. Wanti tokkollee hin jiru. Magaalittii irraa fagoodha. Bishaan hin jiru. Naannoo sanatti mukeellee argachuu hin dandeenyu. Kanaaf muka gaaddisaa fi nyaata bilcheessuuf ta'u argachuuf rakkisaadha jechuudha. Walumaa galatti bakka mootummaan amma dhaqaa isaaniin jedhe kana dhaquuf fedhii akka hin qabne horsiisee bultoonni kun ibsanii jiru. Oduu kan biraatiin immoo gamtaan Awurooppaa namoota kirkira lafaatiin hubamaniif gargaarsa yuuroo 200,000 ramade. Gamtaan Awurooppaa hawaasa kirkira lafaatiin tibbana naannoo Affaar, Amaaraa fi Oromiyaa keessatti mudatee miidhamaniif gargaarsa namoomaa yuuroo 200,000 ramaduu beeksise. Gamtaan Awurooppaa ibsaa gurraandhala 11 bara 2025 baaseen maallaqni kun duula waldaan Faannoo Diimaa Itoophiyaa taasisaa jiru maallaqa bishaan qulqulluu, mooraa boqonnaa yookiin dawoo, eegumsa fayyaa, tajaajila qulqullinaa fi fayyaa hatattamaa dabalatee gargaarsa barbaachisaa ta'e kennuuf akka gargaaru ibseetu jira. Piroojeektiin ji'oota 4 turu kun hanga dhuma caamsaa 2025tti kan adeemsifamu yoo ta'u, namoota naannolee miidhaa cimaan irra ga'e keessatti argaman 10,000 ta'an fayyadamuu taasisuuf kan kaayeffatedhas jedhamee jira. Maallaqni kun gumaacha gamtaan Awurooppaa fandii deebii balaa hatattamaa Federeeshinii Waldaalee Fannoo Diimaa fi Baatii Diimaa idil-addunyaatiif taasisuu keessatti kan ramadamudha. Sochiin kirkira lafaatti bana naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaa kan naannoo Affaar waliin waldaan geessu jiraattota tilmaamaan 10,000 ta'an irratti dhiibbaa geessisuu isaa gabaasni kun ni mul'isa. Kunis Affaaritti namoonni 55,000 balaa kanaan miidhamanii fi Oromiyaa keessatti 30,000 miidhaman dabalate waliigalatti lakkoofsi namoonni saaxilamanii gara 100,000 ta'u. Gargaarsa gamtaan Awurooppaa taasise kun yeroo murteessaa ta'etti kan taasifame yoo ta'u, namoonni dhuunfaa buqqaan mooraa dhiphaa namoota hedduun guutame rakkoo nyaataa, bishaanii fi tajaajila barbaachisaa ta'e argachuun isaanii daangeffame keessattidha.
gabaasa isiniif dhiyeessine kana Addis Istaandard irraa fudhanne. Egaa daawwattoota keenya oduun guyyaa irraa isiniif qabannee dhufne kana fakkaata. Warri chaanaalii keenya haaraa taatan sabskiraayib gochuun dagatinaa waan waliin turtaniif galatooma nagaan tura.